gocha gara jabeenna hama sirna Abiyyi Ahmadiin ummata Oromoo kanarratti adeemsifame keessa kutaalee Oromiyaa kana keessa kutaa lama kan akkaan miidhe maqaa isinii dha'uuf deema nafaana bu'a. jalqabatti sirna Abiyyi Ahmadiin hoogganamee waraanni ummata Oromoo weerarsu kuni osoo katmii ummataa san ka balleessu taate ummata Wallaggaa balleessa ture. Ummanni Wallaggaa dandamatee carraa hedduu aarsaa itti kaffalee bakka kana jira. Ammallee jiraadha. Sanitti aansuudhaan ummata aanaa shirkaa, ummata Arsii aanaa shirkaa hadhaa hedduu itti dhandhamee hadhaa hedduu itti dhandhamaa jira jechuudha. Ummanni kun ummata kalee seenaa qabu. Ummata irra seenaa qabu. Reeffa keessatti ajjeesanii awwaala dhooggan. Suni kutaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti ta'e, Baalettis ta'e, Shawattis ta'e. Inni guddaan nama hadheessu ummanni ka du'e silaa du'e hobbaafate bakka ka lubbuun jiru gabaa bahatee galuu dhabuun aarsaa guddaa nama kafalchiisa jechuudha. Ka du'e silaa du'e, kan wareegame silaa wareegame, kan lubbuun jiru gabaa bahatee akka inni hin galle gochuun gara jabummaa hamaadha jechuudha. Gara jabummaa irra badaadha. Kanaaf ummanni Arsii aanaa shirkaa ummata Oromoo bal'aa irraa sagalee barbaada. Sagalee isinirraa barbaada. Deeggarsa isinirraa barbaada. Kanaaf ummata kana sagalee ta'uufiin deeggaruudha. Cinaa dhaabbadhaa isinii jirra jedhaanii mootummaan nama nyaataan kun ummata kana fixaa jira. Sagalee akka taataniif jaalalaaf kabajaan isin gaafadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Ummanni keenya haa bilisoomuu. Rakkoo tana gabrummaa tanallee rabbiin irraa haa kaasu. Fayyaa ta'a.